La kabarbaannu taate anaafatis goota dirreetti baanee wal falmina amma immoo wanti sitti dhufeef ilmaan koo kanatti na jala hattee niitii koo kanatti na jala hattee galte akka naa kennituuf sitti dhufee jedheen. Ani siifan kenna waan sadi si gaafadha naa himi jedheen. Maal na gaafatta jennaan inni nin gaafate Miniliki akkas jedhee gaafate. Tokkoffaa leenci eegee muramte maaliin? Wanni rafeen dammaqni maaliin siidan garan galle maaliin? Kana yoo sadiin na deebiste ilmaanii fi niitii keessii kennaa jedheen. Yeroo kanatti walii galanii akkas jedhee deebiseef leenjisos. Leenci eegee muramte anaa jedheen leenjiso. Maaliifi adda waraanatitti mormee siillolees injifadhee jira. Garuu immoo eegee na murte osoo ani siin falmaa jiru ilmaan koo seentee na jalaa fudhatte waan ta'eef ana leencuma eegee muramtee jedheen. Wanti rafeen dammaqin ammoo hanga ati ankoobarii kaatee lafa Oromoo hangana fagaatu keessa qaxxaamurtee Finfinnee keessa qaxxaamurtee dhuftee laga Awaash qaxxaamurtee qe'ee tiyyatti ilmaan kan koo fudhattu lafti ati keessa deemte kun ka Oromooti waan ta'eef ummata Oromoo siin loluu didee akkatti rafee ciisu kanatuuyyu waan rafeen dammaqinii jedheen. Siidan garan galle hoo jennaan siidan garan galle sihii jedheen. Ati biyyi harka sii kennee jira ana leenjisoon qofatu siin falmaa jira waan ta'eef siidaa garan galle taatee jirtaati jedheen. Hayyee erga akkana taatee ilmaan keellee siif kennaa atis mootiidha anis mootiidha biyya addaan qoodannee bulchina biyya ofii bulchitu keessan deemtee waraana kiyyaa fi anas agarsiifta anis biyya koo keessan deemee si agarsiisa jedhanii hanga kana gaariin xoxxotitti waliin dubbatanii leenjisoon ka'ee galee niitiif ilmaan ofii fudhatee